jalqaba wanni akka ati nama taatee deemtu biyya kana keessatti illee nama jabaa taatu abbaa diinagdee taatu kan sin godhu du'aa yaada abbaati. Ani akka dhuunfaa kootitti egaa qotee bulaa ta'ee fuudhee meeshaalee qotaa bulaaf barbaachisan akaafaan ni jira, dongoraan ni jira, noo'een ni jira, harqootaa jira, wantoota hedduutu jira, qotiyyoon ni jira. Kana qopheeffadhee egaa gaafa saaxilame itti gammaduu dide waan kana na yaachise. Falaa furmaata hin dhabe wanta biizinesii wayii ittiin keessaa bahuu hin dhabe laalee bitaa mirga salaalee hin dhabe carraan takkitti hin qabu haadha abbaa waan hin qabuuf haadha abbaa kiyya du'aa goosisuu filadhe. Du'aan itti amanee jiru du'aan haadha abbaa hin taate mun taatu hin taati. Maarree eegantaane maaliif hin goosifan? Abbaan kiyya na jaalatu jechuudha. Eega taate maaliif waan ta'u biratti lafatti badaa jechuudhaan haadha abbaa kiyya du'aa goosifachuu filadhe. Yeroo sanitti gaafa haadha abbaan kiyya du'aa naan godhan ijoollummaan kenna maatiin kenna kakolfitu jira salaama gaaf tokko carraa argadhe miidiyara siifii jechuudha sitti doktor kenna tokko isaan goojjoo xiqqoo citaa takka keessan jiraadhe rabbiin jireenya kee jireenya magaalaa jireenya ruuzaffoo nyaatu saa godhu eessaa fidee nyaata yaanii kolfaa turanii beekta. Ani immoo itti amanee aamin jalaa jedha. Sanumarraa ka'uudhaan biizinasii xiqqoo takka mana nyaataa barandhee gara magaalaatti galee achitti illee du'aa goosisuu itti fufe. Abbaa kan koo inni illee sarraatanyaa hojiiti. Gaaf tokko qaaman siyaasota bilbilallee siyaasessuu danda'a jechuudha. Ani gaaf waggaa 10 dura sarraatanyaadhaaf guyyatti hojjetaa guyyaatiif guyyaadhaan kafalaa birrii 50 kafalama gaafasitti. Guyyaadhaan jechuudha. Abbaan kiyyallee sarraatanyaa du'aayiti birrii 50 kafalaaf yeroo sanitti nyaanni isaaf dhiyaatu akka magaalaan tokko dhufetti kastamariin tokko dhufetti beetii sarraatanyaa hundi beekame akkuma inni dhufee hin dafee nyaanni hin dhiyaata fi tiraanspoortii yeroo hundaa darsoo mana sirraa kafalleet wanti isaaf barbaachisu hunda biratti dhiyeessinee dhugaatii irraa inni illee sarraatanyaa du'aayiti kilaasii takkatti coofatee du'aayii godha. Wanti isaaf barbaachisu godhame yoo san mana jigaawii mana rakasaa kireeffadhan birrii waan hin qabne 200 kireeffadhe manni kuni mana dhoqqeeti. Mana dalagaati mana rakasaa ilaalee kireeffadhe kakkumna kiyyaa mana bareedan hedduutu jira. Kan immoo wanni isaan namarratti jiga jedhamee tilmaamamu yoo jaalbula waan yoo birriin qabanne waan rakkataa tokko filataa waan bareedaa usitti agarsiisan jaalatu waan dandeenye qabdu irra fokkataatti filataa mana irra fokkataa magaalaa keenyaa dhaqee kireeffadhe isuma keessa taa'ee yeroo san gaafa kafaluusan yoo magaalaan kee kun guddatee mana kee ati ijaarattee sarraatanyaan 6-7 dhaabbiidhaan hin qaxaramin ana dhaabbaa keetii miti homaa bakka uffata dhumaa dubartii uffadhee magaalaa keessa deema jedhe kakkataa beektaa akka qosatta baankii sannaaf iddanaan jedha lakkini taatiin jedheen lafa torba simarraa jedhaan jedha yeroo san magaalaa tana keessa akka moo aanan gololshaa kun guutuun abraar jedhu ollaan nan beeku bargaafas du'aa isii godhana jedhe du'aa akkasumatti anillee aamin jedhee fudhachaa ture akkasumatti lafoota hedduun itti bitadhe har'allee gizee immoo gatiin sarraatanyaa dabaletti gatiin abbaa kiyyallee dabalechi walumaan dabala anillee yeroo sagantaa itti fida gaafa qarshii kuma takkan qabne makiinaa bitee bakka dirqama itti kenna makiinaa akka bitu du'aa godhi du'aa hin taate mun taatu hin taate go'i du'aa hin jedheen haadha sanii naa kadhataa ture iccitiin milkaa'inaa guutuun du'aa haadha abbaati gaafa immoo waa argadhe maal godha namni kun booda ittiin sakkaruu ittiin caffaruu jedhamoo ittiin zakkaruu ittiin rakkataa gargaaruu yaada kan jedhu rabbiin beeka waan ati booda godhuu deemtu yoo mul'anni kee waan gaarii taate waan gaarii si godha gara du'aa abbaa kiyyaatiin kana fakkaatu gara du'aa aalimaniitiif mutaallimaatiin immoo waan tokko si kaasa gaaf tokko beekta anjooluma raamata umrii ati amma agartu kana keessatti akaakayyuu argee jira nama intalti tanto heerumte ilmoo qabdi jechuudha ijoollee 8 qaba jechuudha umrii amma akaakayyuudha nama yeroo kanaatti hedduutti gammadamu akkasuma salloo isuun barbaadu hedduutti na gammade gaaf tokko beekta asirratti du'aan warra addii rabbii baratu kun maal qabdi waan jedhu dhugamaan qabatamaan argane oduu miti kan adii saraasitti himan barti yoo sitti himame du'aan akkanaan musaafiraan qeebalamti gaaf sin jedhamu kun si tiyoori gaaf goosifatteetiin immoo si qeebalamtoonni kun piraaktisii ta'e argaa lafa jiru waan ta'u amansiisa gaaf tokko yeroo hundaa beekta ijoollee dubaraa qofaan argadhe beekta tokko hin dhalatti dubara lama hin dhalatti dubara ani immoo maal yaada beekta mucaa dhiiraa wayii kan uffata bareedaa uffatee bakka koofiyaa godhatu wayii harka qabadhee deemu abjuun kiyya dasna jedha ijoollee akkasii nama qabatee arge karatti dhungadhu malee biran tanu ilma barbaadeen yeroo kanatti dhalatee ijoolleen jaaffaan dhalatte dubri jaaffaanti bakka amma eegee dhumena keessa dhiisin naafuun dhalatiin jedhee murteesse bakka akka waan rabbi qotessuu beekta naafuun dhalatiin naaftu maal godha silaane yoon bordu'e hangaafa eega du'e booda waan jiru quban qabu intalti dubiraa kiyya hundi mana kiyya haa qoqqoodatanii qabeenya kiyya haa qoqqoodatanii ilmaan kiyya bakka naafuun dhalatiin itti dhiise kaan nama mirga na dhiibee natti gosaan natti ijaaramee seeraan ofirraa dhorgaa'eetuma murteesse beekta akka gaachaa na ta'uu dhabee mire gaafti qondulloomee mune dhabe namni na roorrisuu fi dhufuu danda'a seeraan ofirraa dhorgane tokko moo yaanni wiinaa dhufe beekta du'aan musaafira hin qeebalamti yaada jedhu naa dhufe hin qeebalamtiin kun hadiisa irra jiraa mire du'aan xaaliba ilmi deemee baratu kun hin qeebalamti isaaf inni jidduu gidduu hin jiru kan jiru kun keessa dhumna sidaa falliin jiraa miti maal godhaa waan kana furmaatan barbaanne jedhetti haadha warraati iyya gaafadhe abbaa warraa jabduu jira moo haadha warraa jabduu jira haati warraati iyya jabduu misraadam Yuusuf jedhamti tan gaafa birrii 200 qaban irraa na wajji dinagdee kan isiin asiin naga jechuun danda'ama jechuudha har'allee maatii kanaaf kan yaaddu ni dalagaa akka gaariitu jettee tan jireenya kee utubdu jechuudha warraa gaariin qaba isii tana mari'achiise ilma keenya kanaaf maaliif faran barbaanneen jedheen yaadni dubartoota xiyyeeffannaa keessa galugaaf dubrobicha argatte abbaa warraa kiyya kun laata way fuudha ilma dhiira barbaada jedheetti jaartii bira fudhatti qabeenya baay'ee argatte ittiin gammaddu beekta yeroo isiin miirri si yaadduu qaba yoo argan immoo murteessee naafuun dhalatiin jedhee gammachuun jiraachuu jira maarrii maal falli maaltu jira naan jette darasaa jum'aa waggaa tokko jum'aa 70 nyaachif naan jedhe
torbee 52 nyaachuuf nan jedheen dalagaa kana waan isitti fidee maali ani an kana shunkurtii jedhu kan maal godhu kan qopheessu isii dhaga anjuma salaatiin dhufee hojii nyaachuudhaan mire indee hin ta'a jette kaasilleen kaayyoon ilma dhiiraa argachuu waan ta'eef hin taa'e maarree nama Sheekh Muhammad Haafizaa jedhama nama diin Haafiza nama Qur'aana barsiisuu jira isa kana waame nyaachisee guyyaa tokko waa sadii naa kadhattanii waan isi waame dubbiin ijoon ilma dhiiraa argachuudha ilma dhiiraa sanummoo ilma dhiiraa afur qofan barbaadan jedheen afurtamni faayidaan qabne maa faayidaan qabu afur barbaadan jedheen afran kun kaddiin rabbi baratu marrisaatu kaddiin rabbi aalima ta'u erga aalima ta'eemmoo hojii wal fakkaataa kan dalayniin barbaadan jedheen tokko daa'ii beekama addunyaa kanaa ka ta'u ka addunyaa isaa afaan hundaan irraa dhageeffattu ka rizqillee asumarraa qabu kan namatti eeggattummaaf isaa xilamnee barbaadan jedheen tokkommoo abbaa qabeenya addunyaa kanaa ka ta'u waan aalima ta'eef qabeenya isaatiin kaddiin gargaaru tokko abbaa aangoo addunyaa kanaa kan ta'u aalimaan ta'eef aangoo isaa kana kaddiin gargaaru tokkommoo ka ilmi taa'ee barsiisu ka masgiida takka jalatti daawaa godhu osoo hin ta'in ka liiviiftii fi abashaa faranjiin hundi hordoftu ilmaan afran kun bakka addunyaan guutuun akka qabeenya ofitti kalaaltu keenyaaf Dr. Zaakiroo fudhatama qabeenya addunyaati miti gariin immoo namoota maalima kana kaafte gariin qabeenya Oromoo fa'a gariin qabeenya Itoophiyaa dandeettii beekumsa isaatiin ka addunyaan guutuun akka qabeenya ofitti ilaaltu akkana kadhataniin jedheen amma kan hojii dugaleessa godhadhe kana kadhatanii haga waggaa tokko kaawwan hafe dheeraa waan ta'eef irraa dhiise hanga waggaa tokko osoo addaan hin kutin yaamicha osoo hin eeggatin juma yoo danda'e fooniif ruuza si nyaachisa dadhabu biddeena gogaan si nyaachisa dadhabu marqaa si nyaachisa dhabnu buna dhugneet isin geggeessa juma waggaa tokko narraa naftanii dhuftaniin jedheen yaamicha hin eeggattan ani barattoota fi sheeka qofa barbaada sheeka illee ka deemee dalagatu ka birrii baay'ee qabuun barbaadu kunis ibsi illee nyaatee baay'ee du'aa isiin godhu bar ka dirrabbi baratu suni biizinesi irra jiru dirrabbi barataa jira carraan inni deemee bashannanuutu dhiphaadha du'aa inni si godhu illee nama quraana gargaggalchaa olu waan ta'eef nama qara'ee sheeka ta'e ka dhiisee fi ka taa'ee qaraasu jiru tokko miti ka kalaamni isaa yeroo hundaa quraana gargaggalchaa jira haasofni isaa rabbii waliin akka isan qofa barbaada darasaa isaanii waliin darasaan 30 taate haguma bichaa gaafadhan baay'ina kiiloo ruuza bilcheessuu fi foonii dabaluudhaaf har'a meeqatu jira dasaan qofa gaafadhama waan sun itti fufame du'aa godhanii yoo du'aa ta'e taate lakkuun haa dhalattu jedhanii du'aa naa godhan lakkuu yoo ta'in kenna miti dhiirallee tokko dhalate haala saniin gaafa waggaa tokko ga'u ijoolleen lakkuun dhiiratu dhalatee Bukaarii Musliimitti baafadhanillee akkana kaayyoon keessan du'aa ta'uu qaba bakka jirtan xaaliba ilmi jabeessuun du'aa goosifachuun haadha abbaa keessan du'aa goosifachuun immoo akka dhaamsa isa ijootitti ilaalachuudha konkolaataan giriisii malee akka sochooni namni kaayyooma fedhillee qabaate karoora keetillee kan simil kaa'u du'aayini ka'umsi du'aa immoo jalqaba haadha abbaarraa ka'a achi nama haadha abbaa kee fakkaatuun ka'a nama diinitti dabruun irra jiraata dhaamsa isa ijoo dhaamsa keessoo nama jaalatanii dhaamansi dhaame kana dhaamsa namni itti fayyadamuuf kan fireessu bakka kan shakkii irraan qaban karoora akkanaa karoorfadha jechuu bichaa itti himte karoori milkaa'uu dhabuu danda'a karoorri sun wanti inni ittiin milkaa'u maali du'aa haadha abbaatii fi warra diinillee du'aa goosifachuudhani dhaamsa hafuun qabaanne kun Abbaa Bukaarii Musliimii nama akka akayyullee argee jechuudha. Mashallah surprise ni buat orang baik dah.